Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa, nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sin haara qabu. Keessummeessaan keessan har'aan Murataa Sabaati. Sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Wal duraa duuba isaanii sin beeksisa. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti siniif dhiyaata. Manni marii dhaabbolee siyaasaa murtii paarlaamaan Itoophiyaa yaada isaanii osoo hin keessummeessin dhimma seera filannoo irratti dabarse walgayii har'a hagayya 30 bara 2019 godhateen mormee jira. Dhimmoota siyaasaa biyyattii keessa jiran kanneen biroo irrattis mari'atee ooleera. Kana irratti riippoortara keenya Jaal Barentuu Gadaa bakkicharraa bilbilaan haasofsiifnee jirra. Oduuttaan sun isiniif dhiyeessina. Kibba Oromiyaa godina Gujii lixaatti waraanni mootummaa PRDF tarkaanfii ajjechaa fi manneen uummataa gubuu ammallee bal'inaan itti fufee jira. Kana irrattis gabaasa qindeeffannee ammoo xumura sagantaa keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Jalqabarraa hanga xumuraan wajjin tura sagantaa keenya hordofaa isiniin jecha gama oduu sa'a kanaaf qabannee dhiyaanneet isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu, sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati. Qabsaa'aan Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu keessatti qooda olaanaa ba'achaa turan Haajii Hamaan Turaa du'aan boqotan. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Baalee ona Gindhiiritti dhalatanii ka guddatan Hayyuun Hamaan Turaa onuma kana ganda Kaarraa jedhamutti hagayya 28 gara halkaniitti umurii isaanii 80tti du'aan boqotan. Qabsaa'aan Oromoo kun sirna dargii keessa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun nama lolee lolchiisaa turedha. Haadha warraa lama irraa ijoollee 14 qabu. Qabsaa'aan kun haga gaafa du'aan boqotaniittis koree adda bilisummaa Oromoo ona Gindhiir ta'uun qooda qabsoo isaan irraa eegamu ba'achaa turan. Sirni awwaalcha qabsaawaa kanaa hagayya 29 bara 2019 bakka maatiin, firoottanii fi hawaasni Oromoo hedduun argamanitti raawwatame. Sagaleen bilisummaa Oromoo gadda itti dhaga'ame ibsachaa maatii firoottan isaaniif obsaaf jajjabina hawwaa, isaan Rabbi warra jannataa haa taasisuu jenna. Qabsaa'aan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Godina Gujii lixaa keessatti waraana mootummaatiin qabeenyi uummataa saamamaa jiraachuutu dhaga'ame. Haala kanaan godina Gujii lixaa keessaa waraanni mootummaa horsiisee bulaa jalaa horii hedduu fe'uun kan dhaga'ame hoggaa ta'u, uummanni horiin kun jalaa fe'amte eessa akka geeffamte utuu hin barin turuutu beekame. Kanaan osoo jiruu dhalattoonni naannoo sanii fi namoonni horiin kun jalaa saamamte kan qabamanii gara mana hidhaa Sanqallee geeffaman horii kana achitti arguutu sagalee bilisummaa Oromoof himan. Horiin kun lakkoofsaan 400 ol kataatu hoggaa ta'u, jabbilee dhiyoo dhalatte kan baatii tokkoof sanii gadiitu keessatti argamtii jedhu. Kan fe'anis bultii 10 dura karaa galaanaa Abbayyaa irraan ture. Dubbachuuf komaandi poostii waan bulluuf lubbuu keenyaaf sodaannee dhiisne. Miidiyaatti illee baanee dubbachuuf ni hordofamna waan ta'eef callisnee jedhu. Amma sagaleen keenya yoo dhaga'ame lubbuu keenyaaf waan sodaannuuf jedhanii barruun sagalee bilisummaa Oromoof dhaamanii jiran.
Horiin kun mooraa hidhamaati maal hojjettii jennee poolisoota nu eegan hoggaa gaafannu kotorbaandiitu qabame jedhanii dhugaa jiru nu haalan. Horii harka keenyaan guddis kan bifaaf amala ishee addaan beeknu nu soban jechuun miira gaddaan dubbatan. Kana malees midhaaniif buna ooyiruurraa qabnullee waraanni itti ba'ee ciraa akka jiru lubbuun namoota hedduu akka dhume walumaa gala miidhaa mootummaan nurraan geessisaa jiru uummanni Oromoo nuufaa beekuu jechuun dhaammataniiru. Haaluma wal fakkaatuun godinuma Gujii Lixaa ona Malkaa Sooddaa ganda Bayyaa Gundiitti hagayya 27 bara 2019 tarkaanfii ajjechaa waraanni mootummaa uummata nagaa irratti fudhateen lubbuun namoota hedduu galaafatameera. Dhaggeeffatoota keenyaa guutummaa gabaasaa ajjechaa kanaa oduuttaan sun isin biraan geenyaa nu hordofaa. Odeessi mooraa Sanqallee keessaa ba'aa jiru akka addeessutti hidhamtoonni Oromoo 350 ta'an mooraa keessaa fuudhamuun iddoon itti geessaman hin beekamne. Akka maddeen mooraa Sanqallee irraa sagalee bilisummaa Oromoof ifa taasisanitti kaabinoonni mootummaa hagayya 28 bara 2019 hidhamtoota 350 ta'an walitti qabanii mariisisuun gadi sin dhiifna yoo gadi sin dhiifne sirna bulchiinsa Dr. Abiy jalatti ni hojjettu jechuun gaaffii dhiyeessaniif. Hidhamtoota keessaa namni tokkos deebii deebisuu fi dinnaan itti dhiisanii biraa deeman. Ganama gaafa hagayya 29 ammoo waraanni mootummaa namoota 350 sanneen sababa tokkollee osoo hin ibsiniif mooraadhaa baasuun bakki geessan hin beekamu jedhu hidhamtoonni moorichaa. Waan ta'eef uummanni Oromoo bal'aan haala caasaa mootummaatiin hidhamtoota Oromoo irratti deemaa jiru kan jala bu'ee hordofuun sagalee ta'uufii qaba jechuun hidhamtoonni mooraa Sanqalleetti hafan yaada isaanii dabarfataniiru. Shira golgaa karoora barnoota haaraa baanamuun da'eeffatee afaanii fi eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf deemaa jiru kan balaaleffatu ta'uu addi bilisummaa Oromoo beeksise. Addi bilisummaa Oromoo ibsaa hagayya 29 bara 2019 yookaan hagayya 23 bara 2011 baaseen maqaa himaammata barnoota haaraa jedhuunis ta'ee tooftaa biraatiin afaanii fi seenaa saba tokkoo kan biroo irratti fe'uuf shirri xaxamu dhaabbachuu fi balaaleffatamuu qaba jechuun ibsa tibbana ministeerri barnootaa Itiyoophiyaa baase mormeera. Ministeerri barnootaa ibsa hagayya 15 bara 2011 baaseen ilmaan sabootaa fi sablammiilee biyyattii keessaa hundi kutaa tokkoffaa irraa kaasanii afaan Amaariffaatiin baratu jechuu isaa kan yaadachiise ibsi adda bilisummaa Oromoo imaammanni haaraatti baafame jedhamu heera biyyattii kan faalleessu ta'utti dabalee fedhii fi marii namoota murna tokkorraa walitti qabamaniin kan bocamee fi bu'aa ummatoonni biyyattii wareegamaan argatan boodatti deebisuuf kan akeekkateedha jedha. Shirri kun warreen sirna booddessaa kaleessaa deebisuuf abjootaniif jala fiigdota isaaniin kan xaxame ta'uu hubachiisee adeemsi akkasii biyyattii jeequmsaaf balaa hammaataaf akka afeeru addeesse. Addi bilisummaa Oromoo xumura ibsa isaarratti ummatoonni biyyattii humnoota mirgoota ummatootatiin qabsoo isaaniitiin haga ammaatti gonfatan shiroota adda addaatiin sarbuuf yaalan hunda akka dura dhaabbatan waamicha dhiyeesseera. Addi bilisummaa Oromoo humnoota bilisummaa nagaa mirga hiree murteeffannaa sabootaa dimokiraasii dhugaa walqixxummaa fi haqa hawaasaaf akkasumas badhaadhina walootiif dhaabbatan mara waliin faayidaa waloo ummatootaaf jecha hojjechuuf qophii ta'uu isaa ibsa kanaan mirkaneesseera. Manni marii dhaabolee siyaasaa har'a walgayii godhatuun seera filannoo irratti yaadni isaanii keessummeeffamuu dhabuu mormii dhiyeessan. Manni marii dhaabolee siyaasaa har'a hagayya 30 bara 2019 murtii paarlaamaan Itiyoophiyaa yaada isaanii osoo hin keessummeessin dhimma seera filannoo irratti dabarse jabeessee mormee jira.
Manni marii kun kanaan alas dhimmoota siyaasa biyyattii keessa jiran biroo irrattis mari'atee deemsa mootummaa EPRDF irrattis komii guddaa dhiyeesse. Dhaggeeffattoota keenya kanarrattis gaaffiif deebii gabaabaa riippoortera keenya bakkichatti argan Jaalbaarentuu Gadaa waliin goone oduu taansuun isiniif dhiyeessina. Oduu xumuraatiin miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Awustiraaliyaa hagaya 25 bara 2019 walgayii idilee godhachuun dhimmoota adda addaa irratti ejjennaa fudhatan. Hagaya 25 bara 2019 miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya Awustiraaliyaa konyaa Viiktooriyaa walgayii idilee godhachuun haala yeroo Oromiyaa fi Itiyoophiyaa irratti marii bal'aa erga geggeessanii booda xumura irratti ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa qabu dabarfachuun milkiin xumuran. Jijjiiramni biyya Itiyoophiyaa keessatti wareegama qeerroo fi qarreen dhufe jira haa jedhamu malee miidhaan saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo irra gahaa ture har'as bifa isaa jijjiirratee itti fufee jira ka jedhan hirmaattonni walga'ii kanaa seeraan ala guuramanii hidhamuun mooraa waraanaa keessatti tikfamuun ajjeefamuu fi qabeenya saamamuun dararamuu fi ari'atamuun saba keenyarraa hin dhaabbannee jedhu. Uummanni keenya dachee isaarraa weerara hamaan waraanaan buqqifamee biyya isaa keessatti godaantuu ta'ee beelaa fi dhukkubaan harcaafamaa akka jirus walga'ii kanaan ibsameera. Mirgoonni xixiqqaan duraan saba keenyaaf abdachiifaman kanneen akka aadaaf afaan ofii guddifachuu dagaagfachuu fi biyya ofii keessatti kan dalagaa kan seeraa fi ogummaa ta'uun maleef ammallee tumsiif deeggarsi mootummaa godhamuu fi malee hafee dhiibbaa guddaan afaan Oromoo irratti karaa adda addaa bifa qindaa'een geggeeffamaa jira jedhaniiru miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa walga'ii kanaan ibsa ejjennoo dabarfatan. Adeemsi karaa nagaa biyyattii keessatti abdatamee fi eegame akka silaa barbaadamutti of dura deemuun hafee caalaattuu deebisee biyyattii jeequmsa damdamachuu hin danda'amne keessa seensisee jira jedhaniiru. Kana hambisuuf jedhan miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa Awustiraaliyaa ilmaan Oromoo mirga isaanii gaafachuu qofaaf golee Oromiyaa cufarraa guuramanii mooraa waraanaa fi manneen hidhaa adda addaa keessatti ugguramanii jiran haal duree tokko malee gadi lakkifamuu qabu jedhaniiru. Xumura irrattis miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa Viiktooriyaa Awustiraaliyaa gaaffii uummataa karaa nagaa deebisuuf waadaan galame gara afaan qawweetti deebi'uu isaa ni balaaleffan erga jedhanii booda rakkooleen siyaasaa biyyattii marii siyaasaa fi adeemsa karaa nagaatiin hiikamuu qabaa jedhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun sa'a kanaaf qabnu kanuma gaammaati. Qophiilee keenya afaan faana bu'aa. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufee jira. Manni marii dhaabbolee siyaasaa murtii paarlaamaan Itiyoophiyaa yaada isaanii osoo hin keessummeessin dhimma seera filannoo irratti dabarse walgahii har'a jechuun hagayya 30 bara 2019 godhateen mormee jira. Kanarratti riippoorteri keenya Barentuu Gadaa bakkicha irraa bilbilaan haasofsiifnee jirra. Muuziqaa ce'umsaa kanaan itti isin dabarsina. Tole Jaalbarentuu Gadaa har'a ganamaa dhaabonni mormitoota kan adda bilisummaa Oromoo keessatti argamu ibsa gaazexaa yookaan immoo walgahii tokko akka geggeeffatan nageenya isinis akka sagalee bilisummaa Oromoottis akka ONN'ttis gabaasuudhaaf achitti argamtaniitu mee maaltu ta'e maaliif walitti dhufan?
dhugaadha. ONN dabalatee miidiyaa adda addaa sagantaa kanatti argamaniiru. Sagantii shakkeeffame magaalaa Finfinnee hoteela Azmaan jedhamu keessatti achirratti paartileen 107 jiran kan mana marii kana keessatti hammatamanii jiranii fi waloodhaan dhaaba ijaarratanii dhaaboon jedhu dhaaba siyaasaa jechuu odoo hin taane waldaa jechuudha ijaarratanii waliin hojjetan Ihaadig dabalatee jechuudha argamanii jiru. Dura ta'anii tuuta kanaa yookaan immoo Yegaaraa Mikir Beet jedhanii of yaamu afaan Amaaraatiin Dr. Musaa Adam baganagaan dhuftaniidhaan bananii yookiin isaan achitti wal ga'aniifis seera mootummaan yookaan paarlaamaan Itoophiyaa dhiyeenya kana baase keessattuu waa'ee filannootiin wal qabatee seera filannoo kan ilaallatudha. Ajandaan adda addaatis ka'eera. Kanarratti mari'achaa turan. Seera haaraa baase paarlaamaan jetteetta mee waan kanaa booda itti deebina. Dhimmi ijoon dhaabonni mormitootaa kan walitti dhufaniif kanamoo wanni biraas jira? Dhimmi ijoon mootummaan yaada sirna filannoo irratti yaada gumaachinee fi turree seerri fi sirni filannoo biyya kanaa akka sirraa'uu fi yaada adda addaa gumaachaa turree qabamneetis yaada kenninee fi turree haa ta'uti mootummaan yaada nurraa fudhate sana karaa hin hammanneen sirna paarlaamaatti dhiyeessee paarlaamaa baasee karaa hin morminaa kan jedhu irratti mari'achuudha. Dubbii ijoon achitti ol ga'anii kana birattis immoo dhaaboleen adda addaa yookaan bakka bu'oonni dhaabolee adda addaa achirratti argaman ajandaa adda addaa qabsiisanii turanii keessumaa ajandaan akka lammaffaatti qabamee bal'aan fi mariin baay'ee wal mormisiisan irratti godhame akkuma waa'ee sirna filannoo sana jechuudha kan Dr. Aragaawii Barahee dhiyeessanii innis Hiwaat yookaan TPLF mootummaa biyya kanaa qabatee miidhaa adda addaa biyya kana keessa jiru dhaabbileen miseensa Yegaaraa Mikir Beet jedhanii kan yaaman kana keessa jiran dhaqanii isaan waliin waan adda addaatti argamanii isaaniif tiifusoo yookaan immoo gitaa jiru keenya diigaa kan jedhu irratti kaasanii mormiin adda addaa warra dhaqeerraayis warra dhaqeenirraayis ka'ee jira. Kanaafi kana fakkaata waan hedduu ka'ee jechuudha sagantaan waltajjii kanarratti. Haa ta'u amma keessumaa waan filannoo ilaalu paarlaamaan Itoophiyaa raggaase yookaan immoo murteessee darbe sana komii mormitooti dhiyeessan mootummaan maal jedhe deebii maalii kenne yookaan immoo qaamni boordii filannoo? Egaa qaamni boordii filannoo asirratti hin argamne kan argame Ihaadig irraa bakka bu'aan Ihaadig miseensuma mana maree kanaa waan ta'eef achirratti argame nullee akka televezyiinii ONN itti dubbifnee jirra. Namoonni achirratti dhiyaatan bakka bu'oonni paartilee adda bilisummaa Oromoo dabalatee of qorraa dhaabolee biyya kana keessa jiran hedduurraa bakka bu'oonni achirratti argamanii jiru. Kan gaafatan dubbii ijoon waan mari'ate sana odoo itti makin yookaan immoo odoo gumaata nuu kennine sana hin fudhatin seera maleedha paarlaamaan dabarse isa kana akka caasu odoo pireezidaantiin biyya kanaa hin mallatteessin kan jedhu kaasanii kanarrattis mormii guddaatu dhalatee waan amma seeran darbee paarlaamaan dabarse maal goonetti deebina kan jira. Kun immoo haga pireezidaantiin hin mallatteessinitti rakkoo wayituu hin jiru gaafannee dachaasisuu dandeenya. Kan jedhus kaasanii dubbii ijoon garuu wanna nu gumaachine yaada nurraa ka'ee kan filannoo biyya kanaa danqaa ture dimokiraasii biyya kanaa danqaa ture sirnaa fi akkaataa adeemsa filannoo ilaallatu kan boordii filannootiin dhiyaate sana nus kan gumaachine sana tokkollee fudhatin jedhan jechaaf jechaan tokkollee oduu fudhatin kan jedhu kaasanii. Hundumaa akkuma jirutti waan ofii barbaadan qofa dabarsanii kan jedhu haa ta'uuti mormiin tokko immoo kan ka'e achirratti maal inni wanni kun odoomaa keenya fudhatin darbe kan ginni jedhus jira. Ginni biraa immoo lakkii itti baasaa haalalluu piriint awut ta'ee hin baane kan jedhus hin jira. Piriint awut ta'ee ba'uu baatus seerichi guyyaa darbuu televezyiiniidhaan miidiyaa adda addaatiin agarree irra wanni tokko wanni itti makame warra mormitoota irraa yaanni gumaatame yookaan paartilee biyya jiran irraa wanti gumaatame hin jiru kan jedhudha. Bakka bu'aan Ihaadigis kan dubbifne egaa nus akkuma paartii kamittuu
waldaa kana keessa jirra yookaan igaaraa mikirbeet isa jedhanii ittiin of waaman kana keessa jirra. Kanaafuu kana wannootu dhiyeesse boordiitu dhiyeesse boordiin immoo mootummaatti dhiyeesse mootummaatu wannoo jedhee mootummaatu immoo waan kana dabarse paarlaamaadhaan kan jedhu kaasanii obbo Humnaatu Gammachuu bakka bu'aan of eeggannoo mana bira jiru mee waa kanatu harma gabaabduu akka jedhaniif isaan dubbifnaa isaan irraa mee waan xiqqoo fudhadhaa daqiiquma tokkoof. Hello tole obbo Mulaatu kun sagalee bilisummaa Oromootii isin of eeggoo irraa walgahii kan mormitoota irraa qooda fudhattanii mee bifa gabaabaan sagalee bilisummaa Oromoo irratti maal jettu itti bahii walgahii keessanii akkam ture? Jakka kana fannaa laattaniif dandee gammada baay'iseen isin galateeffadha galatoomaan jedha. Maaltu ta'e paartileen irratti walii galanii jedhanii gaafatanii jennaan isaan biraa kofarrii boonaa irra deddeebisanii amma paartilee adda addaa waamanii wajjin haasofne guyyaa tokko finnee wajjin haasofne yaada qabnu darbe sana ilaallee yaadi sun dogoggora ta'uusaa kan irratti waliin galiin dabarsuu isaanii haasofne ergi kanarratti haasofne yaada keessanii karaa bunii paartileen walitti uumanii karaa kana ammoo yaadi keessan akka dhufu ammuusaa kun ba'uusaa itti himanii inni kun immoo rakkina guddaa dhufuumee waan irratti waliin yaada keenya sanuu ilaalle kanas hin fudhatiin kan jedhamu biyya keessatti dimookiraasiin akka mul'atu namooti filmaata qaban biyyi kun baay'ee akka turteetti kun immoo keessa kan ta'e waan ta'eef kan akkasumaan callumattanii dabarsuu hin dandeessanii jenneeti kan kana dabarsuu kan seera kana tumuu akkoo dibeettu gararraa amma goodaatti adda waa'eedha. Kanatti keessa jirus adda waa'eedha. Hundumaa kan hojjetu adda waa'eedha. Kanarraa haala kan ta'e dubbisaa taa'ee walqixxummaan ilaaluuf jira jennee hin yaannu. Amma kun yommuu bahu awwaajjisaa labsiisaa kun rakkina fidaa jennee kan taasisaa ture. Mee haa ta'u gaa xumura irratti amma maaliin gargar baatan jennaa maalii fudhatanii baatan? Nuyi amma gaa waan tokko hin dabarsine jenna amma kan irratti intinaa taanee walii galtee kan goone paartileen adda addaadhaa kana hin fudhannu gara si'achiitti utuu hin bahin amma ammaatti hin bahin jira garuu tumeera paarlamaanii bakka bu'oota tumaniiru ergi tumanii booddee ba'umsaan oolu utuu hin bahiniin fuuldura irratti indagana illee haasofnee akkasitti waliin deebinee haasawuun jira kan carraan isaan dhufa keessuu kan jedhudha kan dabarsuu barbaadu. Tolee yaada nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaa bal'inaan yeroo biraa walitti deebina. Eeshi isinis galatoomaa. Tole akkuma dhaggeeffattoonni keenyas illee akkuma irraa hubattetti obbo Mulaatu Gammachuus haa ta'uu bakka bu'aan adda waawii bakka bu'aan adda bilisummaa bakka bu'oonni adda addaa argamanii jiru. Wanni kun akka sirna qabnee fi dhaablee ta'e akkaataan itti darbe baay'ee cimsanii hubachiisan keessumaa mormitoonni kana fakkaata oolmanarra. Tole mee xumura irratti gamee dhaabonni amma wal ga'an kun yookaan immoo manni maree dhaabota mormitootaa kun xumura irratti maal ejjennaa maalii fudhatee ka'e? Ejjennaa fudhatan koreen waan kana gaggeessu kanumti amma Dr. Musaa Adabiin gaggeeffamu mana maree kana gaggeessu qabxii tokko lama jedhee qabxiilee odoo ittiin dabalamin yookaan immoo kan dhiyeessan oduun fudhatamin hafan sana tarreessee sababa wanni kun ta'uu dideef akka nama dhimma hundumaa jechuunis qaama mootummaa waan kana dabarse fudhatees hundumaa gaafatee deebisee mana kan isaan dabarsan kana jechuun waan kanaa akka tokko tokkoon ilaalamee mariidhaaf murtiidhaaf dhiyaatee deebi'amee irratti mari'atamuudha kan isaanitti kenname dirqamni jechuudha.
Tole jaalbarentuu gadaa bakka walga'iin kun itti geggeeffamurraa galatoomne. Fayyaataa dhaggeeffattoonni keenyaalee.
Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira kan xumuraarra geenye jirra. Sunis kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaatti waraanni mootummaa EPRDF tarkaanfii ajjechaa fi manneen uummataa gubuu bal'inaan itti fufee jiraachuu isaa irratti gabaasa qindeeffanne ta'a kunooti. Godina Gujii Lixaatti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhataa jiruun uummata nagaa ajjeesaa manneen uummataas irra deemuun ibiddaan gubaa jira. Akka gabaasaan maddeen irraan dhaqqabe ibsutti waraanni mootummaa kibba Oromiyaa godina Gujii Lixaa ona Malkaa Sooddaa ganda Baayyaa Gundiitti hagayya 27 bara 2019 tarkaanfii ajjeechaa uummata nagaa irratti fudhateen lubbuu namoota hedduu galaafateera. Akka kanaan ganda haadha goraatti kanneen wareegaman barsiisaa Baallee Aduulaa sadarkaa lammaffaatti barsiisaa keemistirii fi fiiziksii, barsiisaa Saallii Aduulaa sadarkaa tokkoffaatti barsiisaa herregaa fi saayinsii, Jiloo Gannaalee Horsiisee Bulaa, Roobaa Waaqoo Horsiisee Bulaa, Halaakee Aduulaa Horsiisee Bulaa, Uturaa Soorsaa Horsiisee Bulaa fi Qaallicha Bunayyaa Horsiisee Bulaa kanneen keessatti argaman ajjeefamanii dirreetti gatamuun reeffa isaanii allaattiin akka nyaatte maddeen addeessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa tarkaanfii dabaa uummata irratti fudhateen manneen uummataa gubutuu beekame. Akka kanaan hagayya 28 bara 2019 ona Bulee Horaa ganda Saakkichaa Soodduu jedhamutti namoota jalaa sababa tokkoon ala tarkaanfii manneen gubuu irratti fudhataniin boruu Kinfee jalaa mana qorqoorroo qola 82 irraa gubdee loon aananii 4 re'ee 6 fi hoolaa 4 jalaa fudhatanii deeman. Kan abbaa isaallee obbo Kinfee Xeelaa jalaas mana gubdee buna warqichaa fi boqqolloo hunda jalaa cirtee ooyiruu qullatti hambistee deemutu hubatame. Bifuma wal fakkaatuun achuma godina Gujii Lixaa ona Bulee Horaa ganda Gabrichoo Roggichaatti gaafa hagayya 28 bara 2019tti tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhatteen waraanni mootummaa manneen 50 ol ta'u dabalatee qabeenya ooyiruu irra jirus ibiddaan gubuun barbadeessutu dhagahame. Manneen gubate kana keessa daa'imman abbaa tokko 2 Eebbisaa Damboobii fi Galataa Damboobii qabeenya manaa keessaa waliin ibiddaan gubataniiru. Namoonni qabeenya guutuu waliin manneen jalaa gubatan Arbaa Dhugoo mana qabeenya guutuu qabu dabalatee ooyiruu bunaa warqichaa fi boqqolloo hektaara 2 qabutu irraa gubate. Damboobii Dhugoo jalaa mana qorqoorroo baala 46 gubdee loon 4 irraa oofattee ooyiruu bunaa warqichaa kuduraa fi muduraa dabalatee boqqolloo hektaara 3 ciirtee jalaa balleessite. Bobbaas hantuutee mana qabeenyaa guutuu waliin gubdee ooyiruu bunaa warqichaa kuduraa fi muduraa dabalatee boqqolloo hektaara 2.5 ta'u ciirtee jalaa balleessite. Baddeessa hantuutee ooyiruu bunaa warqichaa kuduraa fi muduraa dabalatee boqqolloo hektaara 2 ciirtee balleessite. Guutamaa Baddeessaa mana buyyoo tokko qabeenya guutuu waliin gubdee bunaa fi warqichaa hektaara 2 ciirtee balleessite. Gammadaa Goobanaa mana buyyoo tokkoo fi boqqolloo kuduraa fi muduraa dabalatee bunaa fi warqicha hektaara 2 ciirtee balleessite. Daani'el Dhugoo mana qorqoorroo baala 32 qabeenya manaa waliin gubdee ooyiruu bunaa warqichaa fi boqqolloo hektaara 2 ciirtee jalaa balleessite. Rooduu Dhugoo mana qorqoorroo baala 42 qabeenya manaa waliin jalaa gubde. Oorruu boqqolloo bunaa warqichaa fi kuduraa fi muduraa qabus hektaara 2 jalaa balleessite.
Saafay Jiloo mana qorqorroo baala 30 irraa gubdee qabeenya mana guutuu waliin jalaa balleessite. Waaree Duubee mana qorqorroo baala 50 mana citaa 3 qabeenya guutuu waliin gubdee ooyiruu bunaas kan boqqolloo kan warqichaa fi kuduraa fi muduraa hektaara 4 jalaa balleessite. Hoxessaa Boruu mana buyyoo 2 qabeenya waliin gubdee ooyiruu bunaa warqichaa boqqolloos dabalatee kuduraa fi muduraa qabu hektaara 1 jalaa cirtee balleessite. Guyyoo Hoxessaa mana buyyoo 1 ooyiruu boqqolloo bunaa warqichaa fi kuduraa fi muduraa qabu hektaara 2 jalaa balleessite. Duulaa Aduulaa jalaa mana qorqorroo baala 50 qabeenya guutuu waliin gubdee. Diidoo Hoxessaa jalaa mana qorqorroo baala 52 qabeenya guutuu waliin gubdee. Bonayyaa Hoxessaa jalaa mana buyyoo 1 qabeenya mana keessaa guutuu waliin irraa barbadeessan. Kun kanaan osoo jiru yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo waraanni mootummaa qeefii qabeenya isaanii irraa gubee qullatti hambise kunneen dirretti bahanii waan nyaatanii dhuganii fi iddoo qubannaa dhabuun akka malatti rakkataa jiraachuu jiraattonni himaa jiru. Waan ta'eef gochaa dugugginsa sanyii nurratti deemaa jiruuf uummanni Oromoo bal'aan bakka iyyuu nuuf birmachuu qaba. Sagalee keenya nuuf dhageessisaa jechuun jiraattonni sagalee bilisummaa Oromoof yaada kennataniiru.
Dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa keenya itti aanutti hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.